Boqonnaa qalbii koo kan boriif na gorsu yaa kalaama Rabbii danda'ee sin obsu kitaaba samii bu'ee jechiisa hunduu haqaa guyyaa qiyaamaa san ragaadhaaf nu dhaqaa akka hawwii kiyyaaf ija sirraan libsu yaa kalaama Rabbii maal jedhee si ibsu kan harfiin tokkichi kudhaniin baay'attu. Balaan buute Muktaar akkamitti akkanatti caaltutti garaa jabaate caaltutti baay'ee tokko garaa jabaate ka isiin asiin dura saamiraa goote jaartii isaa ta'e inni fuudhe san goote kafalataa jiran fakkaate iddoo tokko nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kana Muktaar caaltuu harka isii hidhee qabee asiin durallee mana dhufee na tume jettee jirti. Viidiyoo hojjattee jirti ammas akkasuma. Garuma itti jabaatee waan fedhillee ta'u haadha manaa isaati. Akkasuma ilmoo irraa qaba namni ollaa tokko wajjin nyaatanii dhugan namoo guyyaa tokko lama arganii wajjin nyaatanii dhugan garaa nama nyaata. Jaartii ofii kan ilmoo wajjin horanii hojii jiraatanii sa'a kana wajjin turan akkana godhuuni sirraan eeggamu ture maal jechuudha. Muktaar baay'ee tokko garaa jabaatte haadha manaa keetitti kana garaa jabaachuu hin qabdu. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kee jalatti argamtan jirtu uummata qaalii uummata qashtii ammallee naaf jiraadha. Kan jalqabarraa hanga ammaa na hordoftan kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu naaf jiraadha. Kan faamilii kiyya taatan jalqabarraa hanga ammaatitti na faana turuun faamilii kiyya taatanii na jajjabeessitanii na faana jiraachuun hedduu tokko galatoomaa. Kan haarawaa dhuftanillee ani haadha ahlan wasahlan marhaban fiikum isiniin jedhee jira. Chaayinaala keessanii nu jajjabeessuun viidiyoo akka xumuraa laaluun yoo isinitti tole jechuudha. Laayikii godhaatii koomentii barreessatii haamilee naaf ta'a isiniin jedha. Egaa kan maatii naa taatanii maatii isiniin ta'inillee abshir maatii isinii ta'a isiniin jedha. Tokko keessan isintu na arga malee ani isin argu isinillee anis osoo beekee akkasuma maatii isiniif ta'e natti tola. Abshira inshaallah isin maatii siif ta'ee maatii naaf ta'ee kanallee yuutuubiin hin fedhu nama adabaa. Koomentii barreessa jabaadhu baga nagaan dhuftee jabaadhu jedhatumaan koomentii barreessa. Namoota koomentii barreesse immoo ani deemeetumaan sabskraayibii godhaafi akkasii isiniin jedha. Koomentii jalatti maatii sii ta'e maatii naa ta'e jettanii hin barreessinaa. Yuutuubii waan akkasiisan hin fedhu. Yuutuub chaayinaala namaa tokko namni yoo jaalate ofumaan sabskraayibii godhaa, ofumaan laayikii godhaa, ofumaan koomentii barreessaa. Kadhaan namaatii miti. Yuutuubii waan akkasiisan hin fedhu. Adabbii namarra kaayaa. Kanaafi isin homa barbaadan yaada bareedaa jecha gaarii bichaa barreessaa malee maatii sii ta'e maatii naa ta'e jettanii hin barreessina. Nama koomentii jalatti naa barreessee yaaduma barbaadan jabaadhu itti fufii akkanuma jabaadhu itti fufii akkanuma jabaadhu viidiyoo hojjedhu waan akkana kana dubbadhaati. Namoota koomentii naa barreessan immoo profaayilii keessanii irra tuqee kallattimaan deeme maatii isiniif ta'a. Isin dura hanga asiin dura akkasitti maatii isinii ta'aa ture. Hedduun warri maatii isinii ta'een beeytanii koomentii kiyya jala barreessitanii. Kanaafi ammas akkasuma koomentii maatii isii ta'e maatii naa ta'e bichaa hin barreessina. Koomentii jabaadhu irra hojjedhu viidiyoon kun akkana dhimma viidiyoo irra dubbadha. Akkasii viidiyoon anaarra qabadhee dhufe waa'ee caaltuutii fi Muktaarii caaltuun baay'ee tokko garaa nama nyaatti. Miskiina rabbiin haa laaffisuufi. Yoo duraa jaartii irra fuudhee saamiraa sanii yeroo hedduu wal lolanii amma ammoo isii harka isii lamaan walitti hidheetiniin bira taa'eetumaan midhaan nyaatayyuu garaa jabaate jechuudha. Ka hidhe xiqqaateef caaltuun immoo aartee hin diddee asiin durallee manatti sababa isiin firoo kanatti jaarsa heerumteef kana na fakkaate kanuma keessa baafateetumaan kana isiin asiin dura jaartii isaa ka inni fuudhe goote kafalataa jira na fakkaata. Garuu haadha manaa ofiititti akkanatti garaa jabaachuun barbaachisu. Haadha manaa qofaa miti haadha ilmoo ofiitii akkana garaa jabaachuun hin barbaachisu.
Muktaarii akkanatti caaltutti akkana garaa jabaate jedhee ani hin yaadne illee garuu maal godharree aarimaa jaartii isaa san itti bahee jechuudha. Aarii jaartii isaa san itti bahee caaltuu yeroo ammaa kana harka isii walitti hidheetiniin bira taa'aa jechuudha Muktaarii. Caaltuun asiin durallee mana dhufee akkuma reefii jalqabarra dubbadhe mana dhufeetiniin Muktaar na tumee jetteetiniin yeroo hedduu karatti qabeetiniin yeroo loluun nu hundi kennaa kan viidiyoo argine akkasuma amma immoo keessa darbeetumaani garama jabaateetumaan bira taa'ee midhaan nyaataa jechuudha. Akkuma kun asirra argitan kana isiin ni diddee namni hidhamee ofiitiif gammachuu hin qabu midhaan maan nyaataa saniif diddee nyaata dura isii fide na fakkaate isii dhiisee ofumaa nyaataa jiraayyuu baga harkatti didde. Si haa hiiku malee midhaan si nyaachisa achi oolchee si bulchuu edammoo maal jechuudha. Ofumaa haa nyaatu innummaan isiin midhaan diddee jennaan taafee itti hidhee biraa deeme. Abshirii ni darbaa kun hunduu yaa caaltu obsii. Rabbiin abbaa manaa namaaf yaadu, abbaa manaa namaaf rifatu nama haa taasisu. Abbaa manaa garaa akkana namatti jabaatu maal jechuudha. Ati deemtee fuunan isilleen deemtee heerumte osoo ati irra fuudhuu baatte isilleen deemtee kan biraatti hin heerumtu. Kun immoo qixaatii kanaan hin baasanii haadha manaa ofii yoo jaalatan haadha manaa ofii tana yoo kunuunfatan isilleen deemtee kan biraatti hin heerumtu. Atis wanni deemtee ta biraa fuutuuf hin jiru osoo ati kan biraa deemtee fuudhuu baatte isilleen kan biraatti hin heerumtu. Aarii san baate ati immoo amma deebistee aarii isiin asiin dura haadha manaa kan kee hiite hidhaa jirtaa jechuudha. Kun immoo hin ta'u ishiin waan feetellee taatu haadha manaa tantee ta'e yeroo jalqabaati jechuudha. Ishii uummattuu madaaluu hin qabdu haadha manaa ta'e jaalachuu qabdaa. Haadha manaa keetiif rifachuu qabdaa nahuu qabdaa Muktaar siin jedhaan akka gama kiyyaa akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma asirra argitan kana kunoo caaltuun mukatti harki isii lamaan hidheetiniin biraa deeme isiin hin nyaadhu hin dhuguu hin barbaadu nyaata kee jettee harkatti diddee baga harkatti diddee si haa hiiku achitti akka horii mukas hidhees nyaachisuu jedhamu maal jechuudha. Gara jabeenyi akkanaa mindannoo garaa garaan jabaatin akkanatti Muktaarii hara caaltuu hiiki please. Caaltuu hiiki siin jenna. Abshir rabbiin si haa laaffisu caaltu. Hunduu ni darba. Fatanaan qormaata immoo abbama sabaree jala darbaa sabaranii obsanii waa hunda jala darbanii isuma kana rabbiin siif haa laaffisu siif haa qajeelchu. Garuu jaarsi namarra fuudhe kun amma deebi'ee namallee naannatti hin fakkaatu. Hanguma isii fuunanuma akkana garaa itti jabaate malee wayii osoo fuudhuu baate itti garaa jabaata. Amma fuudhee jennaan itti garaa jabaate kun akkanatti harka lamaan isii gamadaan hidhee bira taa'a jechuudha. Garaa itti jabaatee kun mukatti hidhee kafalataa jira jechuudha. Kan isiin asiin dura Samiraa goote san irraa kafalataa jira. Kuni kifiyyama sani malee wanni biraa hin jiru maal isa gootee isatu dhiiseetiin deemee ta biraa fuudhe isiin maal balleessite mee badii maal qabdi yoo inni deemee fuudhe callisaniitumaan isa laalanii moo maali akkuma maaliif callistee na laaluu dhabdee maaliif akkaan fedhee jiraachuu dhabdee fi amma aarii sanii fidha malee erga inni fuudhe kalaas namni sun isaan taane deemee ta biraa jaalatee miisillee deemtee ka biraa heerumtu. Maali dhiirri ofii nama hinaafu jaalata malee dubartii yoo itti hinaafte hin jaalatu akkasii rabbiin harkaa si haa baasu siin jenna caaltu rabbi si haa laaffisu qixaatii kana si qaxxaa jira Muktaarii. Kanaaf dhiirri dubartii yoo fuudhe dubartii biraa yoo fuudhe ta duraanii sun callistee akkuma teettu barbaada akkasiin deemtee heerumtuun fedhu kun of jaalachuu jedhama of jaalachuu. Akkuma warri dhiiraan dubartii hinaafan dubartiilleen dhiira hin hinaafti. Keessumaayyuu dubartiin gaafa dhiirri dhaqee dubartii biraa irra fuudhe baay'ee tokko hinaaftee keessi isii gaddaa qalbiin isii cabaa maaliifi abbaan manaa kan ka'u kun hanga isaa dhumaa wajjin jiraadhaa. Hanga jiruun kiyya addunyaa kanarra lubbuun kiyya jirus wajjin jiraadhaa jettee dubartiin nama jaalattee nama wajjin jiraatti. Gaafa dhiirri deemee dubartii biraa fuudhe immoo qalbii isii cabaa jechuudha.
Muktaar akkanatti caaltuu garaa itti jabaatee harka isii lamaa wal hidhee mukatti hidhee biraa deeme. Abshir caaltuun yeroo ammaa kana booyaa jirti. Asiin durallee natuma jettee akkuma himattetti ammas akkuma deebi'eetuma harka isii lamaa hidhee hatta nyaatallee isiin diddee jennaan ofii nyaatee biraa deeme. Yaara garaa jabaachuun akkanatti walii garaa jabaachuun hin barbaachisu waan feetillee taatu haadha manaa keetii yaa Muktaar caaltuu tanteetitti garaa hin jabaatinii haadha ilmoo keetiiti maal jechuudha baay'ee tokko sirraan tolu dhiirri dubartitti garaa hin jabaatu sanuu haadha manaa keetii dubartiin man beeknettu dhiirri garaa hin jabaatu garaa jabaachuu hin qabdu caaltutti kanaafuu caaltuu gadhiisii siin jenna. Caaltuun haadha manaa keetii ati dhiistee biraa deemnaniin firootti heerumtee osoo ati dhiistee biraa deemuu baattee firootti hin heerumtu yoo ati ishii samiraa san dhiifte isillee firoo san dhiiftee masit deebiti yoo qixaati sanillee qaxxaa'uu hedde isin malee warra dhiiraa malee dubartii waan hinaaftuun seetanii isini hinaaffaa keessan malee kan dubartiin hubattanii kanaaftu kana fida jechuudha. Kanaafi yoo jaartiin tiyya na haa jaalattu ana malee nama biraa hin laalini ana malee nama biraa wajjin hin jiraatin yoo jettani isinillee haadha manaa keechan jaaladhaati isii malee dubartii biraa hin laalinaati isima san kunuunsa akka biqiltuu diqqishuurraa bishaan obaasanii kunuunsanii guddisanii gaafa guddattee biqiltuun sun immoo firee baafatee baay'ee tokko nama gammachiisa akkasuma dubartiilleen kunuunsa fi jaalala barbaaddi kunuunsanii haadha manaa ofii jaalala itti agarsiisanii jaalala badhetti qalbiin nama tana jaaladhu namaan jettu san haadhuma manaa ofii daawwitii tiyyaa jedhanii ija keessa laalanii yoo kunuunsanii dubartiin ana akka mataa kiyyaatti dubartii yoo dhiira tokko yoo jaalatte qalbiin isii dhiira biraa hin feetu jechuun maaliif abbaa manaa isiitii waa hunda ishiitti akkas dhiirri garuu shari'aan ajaja jedhee waa dabalata kanaaf ta'a. Shari'aan humnaa wajji ajaje malee humna malee hin ajajne humnallee ta'u namni yoo nama jaalatee nama hinaafa yoo nama jaalate kanaaf jaalalli waa hunda dursa waan ta'eef haati manaa keechanillee yoo isin jaalattan deemtee kan biraan heerumtu. Kanaaf caaltutti garaa hin jabaatin yaa Muktaar jenna kana fakkaataa viidiyoon kanarra akka isinitti hin dheeratu hin barbaanne. Kanaaf haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoon caaltuu kana fakkaataa kan waa'ee Muktaarii fi waa'ee caaltuu asumarratti xumura. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waan haga ammaa na dhageeffattaniif hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Dogongorri yoo jiraate nuuf kolchaa akkanatti Muktaar caaltutti garaa jabaatee jira. Kanaaf garaa itti jabaachuu hin qabu jenna. Garaa laafee haadha ofii haadha manaa ofii gadhiisuu qabaa jenna. Kana fakkaata haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.